Nagaa keessanii akkam jirtu isiniin jechaa ka'a gara chaanaalii kootti immoo seeneen jira. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya nagaan keenya lafa jirtanitti isin haa dhaqqabu jechaa dhufnee jirra jechuudha. Warreen immoo chaanaalii kanaaf qophii kanaaf haaraa taatan immoo laayikii fi sabiskiraayibiidhaan gara qophii keenyatti seenaa isiniin jechaa dhufnee jirra jechuudha. Har'a immoo waan haaraa tokko isiniif qabadheen jira. Qophiin kookaa itti seenuuf itti eegaluuf hin jira jechuudha. Waa'ee artistii Galaanaa Gaaromsaati kanan dubbadhu. Galaanaan Gaaromsaa akkuma beekamu 2023 kana sirboota hojjetee nu biraan gahaa ture jechuudha. Sirbi isaallee baay'ee fudhatama hedduu fi kallattii garaagaraatiin ilaalcha hedduu keessatti uummata hawaasa gidduutti yookiis immoo uummata hedduu gidduutti fudhatama guddaa argate jechuudha. Sirbi suni siyaasa bareeddullee of keessaa qaba yookiis immoo uummata Oromootiif immoo danqaa inni keessa turellee ibsa hedduu of keessaa qaba jechuudha. Walaloo fi yeedaloo sirbichaa yaa ta'u malee har'a immoo Galaanaan Gaaromsaa artistii Oromoon jaalatu Oromoon leellisuu akka ijaatti ilaaludha jechuudha. Uummanni Oromoo artistii qabu keessaa inni akka ajaa'ibaa inni bakka bu'een Haacaaluu Hundeessaa ta'ellee kan jiru ija guddaa ija uummataatiin ilaalamee jiru eenyudha Galaanaa Gaaromsaadha. Haa ta'u malee har'a garuu artistii kana ammallee sirba nu biraan ga'aa jira yookiis immoo sirba gara fuulduraatti nuuf fidaa jira kan jedhu tokko odeeffannoon tokko jira jechuudha. Garuma fuuldura keenya kanatti sirbaan amma sasba'uuf jira kan jedhudha. Galaanaan Gaaromsaa duraanuu jedhee wanti nuti miidhamne hedduudha. Duraanuu gaafa jedhu namatti dhagahama. Duraanuun kun ulfaataadha. Waan Oromoo duraanuu shakkamaa yookiis immoo gidirfamaa yookiin immoo ammeenya hedduu keessa darbee har'a ga'e jechuudha. Waa'een har'a ga'u Oromoo kunis siyaasa fi yookiin xinxala addaa ta'een osoo hin taane dhiiga ilmaan Oromooti yookiis immoo ajjecha ilmaan Oromootiin rukuttaa ilmaan Oromoo qeerroon qarreen meeqatti dhabameeti jechuudha. Kan uummanni Oromoo har'a ga'e jechuudha. Har'as ta'eetuma osoo jiru nageenyaa fi tasgabbiin uummata Oromoo kuni haala qabatamaadhaan haala fudhatamaadhaan jiraachaa jira miti. Bakka itti miidhamettis miidhamee bakka itti rakkateettis rakkateetuma jiraachaa jira. Egaa kan uummata Oromoo Rabbi bichaa furmaata haalaatu malee furmaanni kana booda ulfaataadha jechuudha. Amma uummanni keenya baadiyyaarra yoo ilaaltan baay'ee isaanii miidhama rakkata jiru jechuudha. Miidhama hedduu keessa galanii jiru jechuudha. Fudhatama dhabanii, kallattii dhabanii, baati galli deemsi diinagdeen caccabee, diinagdeen waa caccabu, wanti kamiyyuu waa caccabu uummanni nuti nagaa ta'e baay'ee kun hawwataadha. Ani kanan jedhu kanaaf artistiin kun artistii Oromooti. Artistii Oromoo keessaayyuu artistii baay'ee jaallatamu yookiis immoo baay'ee fudhatama guddaa qabu jechuudha. Galoon waa'een galoo yeroo wayyaaneen jiran iyyuu bakka hin qalladamu. Yeroo sun baay'ee sirbi baay'ee wanta hedduu uummata Oromootiif dhaabatee of kenneera. Har'as immoo Galaanaan nu biraa hin hafne artistoonni hedduun amma artistoota hedduu isaanii yoo ilaaltan harcaanii jiru. Jaamboo jootee yoo ilaaltan artistoonni akkasii kun fakkeenya hin jiran jechuudha. Har'a uummata Oromoo fuulduraa dhokataniiru. Qaamaan yoo mul'atanii jechuudha. Uummata Oromoo waa gumaachanii fidaan jiranii kanneen akka artistii hin jiru. Artistoota hedduu isaanii artistii falmataan illee uummatuma bira deddeebi'aa jira. Kanneen akka Galaanaan Gaaromsaa, Caalaa Gaaromsaa, obboleeyyii wal fakkaatuun isaan uummata Oromoo bira dhaabachaa jiru. Isaan kana malee immoo artistoonni tokko ni jiru jechuudha. Warreen harcaanis har'a garuu isaanii maaf harcaatan jechuun ulfaataadha. Waan harcaaniif isaantu beeka. Kanaaf galoo uummata Oromootiif ammallee jabaadhu akka kamittis taanani akka uummanni kee ija sirra kaawwatee jirutti atis immoo ija ta'ii fi kanaaf immoo wanti sa'aatii har'aa kana qopheessee waan gabaabduu tana isinii fidee jiruuf isuma kanaaf egaa kabajamtoota fi hordoftoota keenyaa agammoo qophii biraa baannee dhufnee immoo wal dubbisnutti immoo kabajaan nagaan turaa isiniin jenna. Warreen immoo qophiin tun haaraa isinii taate yookiis immoo chaanaalii kanatti reefu seenuudhaaf haaraa dhuftan jechuudha. Akkuma dura dubbadhe laayikii fi sabiskiraayibii godhaadha. Kanaaf amma immoo qophii biraatiin walitti deebinutti waan haaraa qabannee waan nama ajaa'ibu waan nama bohaarsu waan nama gammachiisu immoo qabannee gara uummata keenyatti fuula uummata keenyatti asii dhufnutti isin immoo nagaan kabajaan nuuf turaa isiniin jenna. Nagaatti.